السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أجفتت هردفتوت يبسانا تيوب نجني كوبكم جرتن تسنارك أبو سنين جتة أرنتنس كوبي بريدا دان وليت تجاني جرا حاجة نمو كوبي كنت نهردفان أفراكيج يا ديو كبتن كراكو منتي نونجون الرافاتنا فيديو كنا شير لايك سبسكرايب أكجوتن كبجال سنجافن قام يوتيوبي كنا لينكي جبا كنا جرون سنتني سبسكرايب يبسانا تيوب كجر سبسكرايب نوجودو إن الرافاتنا برنامج نتجار يوتيوب تندبر سنوس أك دفينا هند دورك أو يسندك أبو فجتشوله يو إني سنتني كحالة كنا نشندي ملتو كنا سيني باستاته كرا لينكي كنا كيساباتني كلتي لما يوتيوب سنتني يبسانا تيوب جتني كنا كم بريفا مسيرة درجار تنكن يبسانا تيوب جتني بريستني سرتيو قطن يسني باسا إيجاري سبسكرايبين فلاتة تشولا akkas goda isin jira warra emaili yero gari emaili nama tokko rakkine yoo qabaate akkas godhata kallatti dhumaan gara barnoota kennatti dabarra barnoonni kenna har'a Facebook irratti xiyyeeffata Facebook nama 5,000 aadiin 5,000 yoo kas jala jiraatu taate au 3,000 au 2,000 au 1,000 takkallee haa ta'u 500 illee haa ta'u yoo si jala ka jiraatu taate hordoftoota nama 500 yoo qabaatu taate yeroo wantoota tokko tokkotti Facebook kanarra gadi facaaftu namni baay'een hilaalu nama baay'ee bira gahuu dhabu mala nama 10 20 15 200 fa'atu laala sababni isaa maali jechuun keessan hinafu sababni isaa warroonni namni 5,000 yoo jala jiraate 5,000 keessa yookaan 3,000 fayyadamu Facebook yookaan 2,000 fayyadamu akkamitti beeyna namni kun hin fayyadamaa fi hin fayyadamu akkamitti beekuu dandeenya waan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Aappii tu jira aappii kana kallatti dhumaan seennee isin agarsiisa aappii kana Play Store keessa seentaniitti gadi buufattan aappii kanaan seentanii aadii keessan Facebook keessan email isin gaafata yeroo gadi buufatanitti email seentaniitti akkasitti akka itti ilaaltan kan isin agarsiisu taha haga dhumaatti na hordofa viidiyoo kana share akka gootanis asumaan dhaamsa kallatti dhumaan gara barnoota tarra intro daqiiqaa muraasaa booda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya amma kallatti dhumaan gara barnoota keenyatti dabarra. Jalqaba akkuma isinin jedhe Play Store seentanii Play Store namni hin beekne hin jiru. Play Store ishee tana Play Store tana seennaa jechuudha. Yeroo Play Store akkanatti seennetti asirratti iddoo searchii kana gubbarratti maal jennee barreessina underscore enter active kuno baasee jira. Akkuma argaa jirtan kana unfriend non interactive jettanii barreeffattan jechuu gubbaa irratti searchii gona gubbaa irratti kuno akkuma argaa jirtan kana jechu unfriend non active jettanii achirratti barreessa akkuma barreesse kanatti yeroo barreeffattanii jettanitti gadi buufattanii aappichi isa kana jechuudha. Yeroo gadi buufattanitti waan buufadhee qabuuf open jedheetumaan seenaa jechu anam masumaraan open jedheetumaan seenaa jechu kuno sumaan seenee waliin ilaalla jechu okay open jedhee seenaa. Yeroo open jedhee seenu isin iddoo kana isin fidu isin iddoo kana isin fidu email isin gaafata email Facebook keessaniitii fi password itti naqxaniituma gara kee yeroo inni fuula kana isin fide akkuma argaa jirtan non interactive ka jedhu kana gubbaa irratti jechuudha kuno non interactive asin Facebook kiyya kana keessa katti kan itti isin godha wanni barnoota isin garsiisu ay keessa jechuudha. Friendii nama 2,000 fi 100 fi 46 nama 3,000 ani keessa haqaa jira kun akkuma argaa jirtan ifama katteetti isin godha wallahi qara nama 3,000 namni 3,000 na jala jira malee Facebook kan fayyadamu kun argaa jirtan nama 2,100 fi 46 kun FB na jala jiran kana hundi isaanii hin fayyadaman erga dhiisan turanii jiran asirratti baase jechuudha. Nama si jala jiru nama FB hin fayyadamne akkanumaan si jala taa'u FB kan wanni share dhabuuf wanni namni baay'een si daawwachuu dhabuuf hundi isaa namni 3,000 na jala taa'uun biduun faayidaan alatti jechuudha. Kanaaf FB'n kiyya
nama baay'een hin daawwatamne akkamitti diileet ofirraa goona nama kana akkamitti hayna nama 40 balleessa nama 40 osoo maatii ilaaltu 40 wayita fixe duba deebaa di'aa dhooyteetuma duba deebite fakkeenyaaf ni ilaalla akkuma argaa jirtan bakka tana tuytanii kun namni 2,246 kun nama 3,000 fixe keessaa haqaa jira namni 3,000 kunniin hundi warra Facebook uma bakka jiru kuban qabu kunniin amma warra du'ee warra jiru warra maali naamin akkanumatti wal keessa ka siigalaam ummata akkasiisan amma yeroo ofirraa haquu barbaannu akkam goona kallattiidhumaan bakka tana takkatti gattuina nama 40 fudhata 40 fudhachuu ammoo gara jalaa kanatti baasa dafee ofirraa balleessa waan ta'eef ni ilaalla kun waan xaqqoo tana takkatti godhu nama 40 kun inni jala kanatti fudhate jechuudha nama 40 amma unfriend kana gattuina jechuudha unfriend not now di'aa fida yeroo gari I am okay with limited kajedhu kana gattuita kalas amma di'aa kana booda nama 40 san haquu eegale jechuun ni ilaalla ifama di'aa dhumte kuno akkuma argaa jirtan nama 40 balleessuu eegale asitti lakkaa kuno 36 35 kuno lift keessa godhaa jira jechuudha ofumaan keessa haqaa jira yoo barbaadan maqaa laalaa deemullee dandeettan nama inni haqaa deemu akkamitti kuno maqaa asitti baasaa kuno asii ilaalaa Najaat Hussein Sabamboon nama 34 deebisee 33 40 akkanatti ofii isaatii keessaa fixaa deeme jechuun seenanii warri Facebook fayyadamanii seenanii keessummeessitee waliin jireenya kee live itti fufte jechuudha akkuma argaa jirtan nama 29 deebisee yeroo akkanatti ofirraa fixee jedhe kuno asitti lakkaa'aa deema nama 28 akkanumatti keessaa fixee nama 40 san keessaa xaraga jechuudha ergasiillee gara chaanutti deebiteetuma takkatti wannaa san keessa bakka duwwaa san keessa gattuuta nama 40 fudhataa akkasumatti keessaa haqaa deemte jechuudha nama si jalan jirre hundi amma namni gariin nama 500 yoo qabaate yookaan nama 3 nama 10 faatu isa hordofaa inni quban qabu jechuudha akkasitti fayyadamaa isiniin jedha haga qophii biraatiin walitti deebinutti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh